Baga duute baga duute. Baga duute dhugaa rabbi dubbachuuf booniitu na gammachiise. Hedduu na gammachiise jechuudha. Gammachuu hangana hin jaamne hin qaba jechuudha. Du'a boon irratti hin baana beeka. Hundi keessanuu baga gammaddan. Booniitu nama. Aboo bismillahirrahmanirrahiim dhalteen guddifatiin waan si gammachiisu hin argatiin bismillahi jireenya kee guutuu gad dibboo amantii maalii hordofti kun kiristaana moo musliima moo kun 666dha akka booniin ajjeefamtuuf irratti hojjedhaan ture jetti magaalaa Dirredawaa keessaa kan baasee anaa jetti maalati eenyuun taloo jazbaa akkamitti du'a namaatii akkas gammaddaati na'alatullaahi alayk amantii kam keessa iyyuu hin jirtu ati kiristaanas miti musliimas miti ati 666dha amantii shayxaanaa jechuudha akkamitti intala shamaraa takka ilmoo lama garaa qabdu ilmoo lubbuu lamaan jirtu kan ilmoo garaa qabdu du'a si akkasitti akkamitti akka gammadda hayyadamii joositeerumi maal kun intalti jazbaan namaan jedhaman a'uudhu billaahi minash shayxaanir rajiim Isiin jiraattus faayidaan qabdu, duutus faayidaan qabdu. Mikinaanni sagalee aadaa kana dhaggeeffannee walitti deebinaa jechuudha. Okay? Baga duute እንኳን ሞተች ዛሬ በጣም ደስ ብለኛል ምክንያቱም ሞተች ስለሞተች ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ አንራ ዱበደለን ቱሬ አረገሩ ራን ዱበደ ማለፍ ዱቲ ሲ ሄዱ ነገመችሲ ዋንቴ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ ደስተኛ ነኝ ደገፈና ቪዲዮ እሺ ዮንካንሞ ቪዲዮ አላ ሌትስ ጎ እሺ አኒ መቃንኮ ኦሮሞ ኮ bara kam keessa jirra bara du'a walitti gammannu keessa jirra barraa baluun sun baga du'ee jedhamu keessa jirra mee intalti kun waa kee nyaatti moo waa kee dhuddi moo maali mee maatiif booniin maal wali qabdan ati Harargee Dirredawaa jiraattaa isiin Finfinnee jiraatti maaliif wal jibbitan maaliif jibbitan maaliif duusitti gammadda na'alatullah aleeka boodhiyootti nu dhageessisu du'a kan kee uy maal nama kam intalli intala jazbaa maal haasaasa kun isa afaan udaan godhee maal kun bocolli namaa du'a namaatiif akkas kan gammaddu ati eenyu shayxaanaati ibliisa na'alatullah aleeka dhiyootti du'aan kee rabbi nu dhageessisu dhiyootti laa ilaa sanuu afaanatti ittiin haasaa jirtu afaan oromoo nama afaan oromoo haasa'u nama du'a namaatti gammadu yeroo jalqabaatiif ansi arge diinniyyuu yoo du'e baga du'e hin jedhamu abbaa fedhe bineensa bosonaa maan taane du'aaf namni hin hawwamu jiraattee silaa si muufachiisuu mal dandeessi siin waloluu dandeessi wal dhabuu dandeessan walinaafuu dandeessan du'aa ol kennuun fafa kun kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya gaa qophiin qabadhee dhufe kanaa miti dhimmasii kanatu na aarsee intala kana yeroon argu baay'ee kana aarsitee waa hedduu dubbatte gaafa isin jirtullee an reebaan ture Dirredawaa keessa anaatu hari'ate Dirredawaa barandaa galaa turte jireenyatu barandaa sii galcha obboleetti kiyya jireenya kana jijjiiramuudha jetteeti barandaa miti yoo bakka barbaade galte maal warri miilaan deemee bahara cee biyya arabaa deemee arbaa gugufee shindibeetii arbaa dhiqaa jirus jireenyuma miti kunis sanuma Dirredawaa keessaa tumee tana re'ee gaafa tura jinni si haa tumu qaamni seeraa intala kana seera dhiyeessee nu qorachuu qaba ajjechaa boonii keessaa dhibbaan dhibbatti intalti kun qabdi waa hedduu dubbatte waa hin taane hedduu dubbatte Dirredawaa keessaa anatu reebaa ture reebeetan tumee shaggariitti galchee minaamin jetti dhaqee akkoo keetumi boonii wallaahi booskii boonii jala naftu ati gaafa boonii lubbuu qabdu maan dubbanni gabbaate wallaahi nama akkasii kana boonni irra teessee udaan siftiin sin jedhe wallaahi silaa qabdee micciirtee akka dhiiraatti dhiitiin sin jedhe aboo hayi miiraan na tuqame gara sana fiigee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya dhimma gara joosiitti yoo deebine joosiidhaa fi booniitti falfala yookaan budaa siiriitti godhamee jedhaa jiran raajiin masarat har'a bakka inni jirutti deemanii kadhatanii fi jiran bifa kanaanii yeroo inni kadhatu sana yeroo kadhatanii fi sosso'ee ture ofillee bareera jedhamaa jira.
Joosiin egaa raajiin masarratti taa'ee egaa yeroo isaanii bakka inni jirutti dhaqanii kadhannaa gaggeessaniif jiran kadhannaa sanaanii guyyaa sadiif guyyaa sadaffaa fixee afuraffaatti dabree osoo waan nyaatiin hin dhugin bilkoosii qofittiidhaan qaamni isaan sossa'u of hin beeku yeroo takkitti qofa yeroo dammaqu boonii yaama jedhanii amma ergi raajiin kun bakka inni jirutti dhaqanii du'aa godhanii fi wayyaa irra jedhanii du'aa osoo hin taane kadhannaadha dhiifama naa godhaa du'aan kan warra amantii islaamaati kadhannaa taasisanii fi so wajii sheexaanaatiif egaa amantii kamittiyyuu gaariidha akka haasamaa jirutti shakkamtoonni namni sadii magaalaa Dirredawaa jiraatan boonii irratti falfala yookaan sihirii wanta amantii kamiinuu amantii islaamaatiinis amantii kiristiyaanaatiinis hin barbaachifne falfala jechuudha budaa irratti dalaganiiru jedhamaa jira. Kanaaf ammoo gaa dawaan gaa kara rabbii deebi'uudha rabbiin isallee fayyisee hakaatu har'a kaleessaa fi edaal kan magariba booda hanga ammaatti haalli joosiin irra jiru haala gaariidha jedhanii namoonni hedduun dubbataa jiranii isiniin jedha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya kaduu eebbata. Kan du'es boolla isaanii dhaadhiin haguutu biyyeen itti hasalphattu jenna gurbaas ammoo rabbiin fayyisee gaa bakka itti deebi'u kanuma du'ee bada abalu du'eeraa kunillee haduu jechuun gaarii miti dogongora kana kan horatte kan hojjatte isiidhuma dogongora lubbuu isii baasuu kan jarjartee ofirratti hojjatte booniidhuma waan ta'eef booniin duuteetti jennee joosiinis haduu jechuun kun egaa seeraan ala admaleedha kana isin jechuu barbaada kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya warri hanga dhuma sagantaa kanaatti nu waliin turtan. Yaada keenya nurraa qooddattan galatoomaa isiniin jechaa intala gaa duraan booniin baga duute jettee shamara ta'a. Intalli shamaraa takka bineensi baddaa takka iyyuu duunis itti namatti waan tolu miti. Dhiirriyyuu yeroo ammaa kana garaa jabaataa jira. Garaa laafaa jira. Yeroo sanatti immoo shamarree akkasii intala garaa qabdu intala ilmoo garaa qabdu ilmoon sun egaa boru yoo silaa dhalate yookiin doktora ta'a yookiin mootummaa ta'a yookiin nama biyya kana jijjiiru ta'a. Akkasuma waliin abjuu isii dhugoonfachuudha dabdee gara fuula rabbii deemte caffaranii miidiyaa ofiitiin har'a fayyaan qabaa, har'a sagaleen qabaa, har'a dandeettiin qabaa, har'a maallaqan qabaa jedhanii gaa mana ofii ta'anii foddaa tirkii ofiitiin baga duute jechuun kun gaa guyyaa takkallee taati malee aarsaa nama kaffachiisuun si waan hin hafne guyyuma takka taati malee namni har'a du'a namaatti gammadu, cabiinsa namaatti gammadu, baduu namaatti gammadu hin turte malee guyyaa takka baduun isaa waan hin oolle inninis laalaa kana dhandhamuu isaa waan hin oolle jedheen yaada. Gama biraatiin diinni fedhe namni fedhe du'uu isaa hin gammadina. Maaliif du'a? Namni gariin yeroo du'ee jedhe maaliif barbaada beetanii? Waan achi booda cinqiin wayii hin jirre. Ni jira ganaa maal dalaganne addunyaa kanarratti? Ganaa kaafamna ammaasis duunii achi tafuun hin jiru. Waan hojjenneen wal ga'uudha. Yoo waan gaarii hojjennee wal ga'uudha. Yoo waan badaa hojjennees ittiin wal ga'uudha. Namni akki jedhan laalaa du'aa kana yeroo du'u sana keessatti cinqiin inni jedhee offannisee amma sakaratul mawt amma laalaa du'aa hin ga'u jedhan. Wagguma sana utuu lubbuun keessaan bahin gaabbee cinqamuu jammara jedhan. Kanaafuu jennaan tarkaanfii akkasii ofirratti hin fudhatanaa jechuu barbaada galatooma.